nama kamiitiyyuu biyya Kuwait waggaa 9 hojjedhee anillee dadhabbii koo bara dheeraa itti dadhabaa ture itti milkaa'eera jedhee itti gammadee dhuma isaatirra manni koo naaf xumuramee jira jedhee gaafan gara biyyaatti galu mana bareedaa siif ijaaree naan jedhee natti himee ture obboleessi kan koo. haa ta'u malee har'a dadhabbiin koo waggaa 9 lafa seenee maaliif haadhi manaa obboleessa kan kooti mana keessaa ganna baastee ofiishiitii dhufatte ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kooti kan taatan marti keessaanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'attu akkam turtan akkabsaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa qaba nageenya na bukkee ture simbirallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira. Akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha obboleettiin keenya tokko akkuma nama kamiitu hojjettee of jijjiiruudhaaf akkasuma lafa abjuuf mul'ata ishee ga'uudhaaf akkuma nama kamii biyyarraa imaltee gara biyya ormaa deemtee biyya Kuwait waggaa 9 hojjedhe anillee yeroo kamittiyyuu maatii koo harka caalu badaa wanti gargaaran jiru garuu hamma dhalli ilmoon haadhaaf abbaa gargaartu darbee nan gargaara garuu mootu obboleessa koo irratti maallaqa ergadha ture. Innis mallaqa koo walitti qabeetoniyyuu mana naaf ijaaree ture. Manni sun kan ijaarame lafa hin binne lafti kan maatii koo ka lafa abbaan koo naa kenne irrattan mana sana ijaarradhe. Sababii isaas lafti keenya suni karaa guddaa yookaas immoo karaa makiinaa asfaaltiitti dhiyaata sababa ta'eef akkasumas immoo naannawaa sanii namoonni baay'een lafa waan gurguranii manni irratti ijaaramee jiruufu anillee baqa achitti iddoon nigdiidhaaf naa ta'u yookaas immoo iddoon itti boru daldalee of jijjiiruu danda'udha jedhee abbaa kootiin lafa sanarraa naa kenne jennaan innillee naaf kenne anis lafa sanarratti mana sana ijaaree kan naa ijaaraa ture akkasumas immoo maallaqa ergullee maallaqa koo bukkee dhaabbatee kan na gargaaraa ture obboleessa koo ture. Waggaa 9 kana al tokkollee gara biyyaatti hin deebine biyya Kuwaitiin hojjetaa ture manni koo xumuramee waan hunduma isaayyuu meeshaalee si biteeraa hundumaa siif guuteeraa kana booda yoo dhuftes rakkoo hin qabu naan jedhee ishi baqa kana booda kuni kan akkas naan jedhee gaafa waggaa 8ffaati waggaa tokko akkuma teeti cakkanee itti hojjedhee tanan maallaqa harkatti fudhadhee dhufa. Waa tokko ittiin hojjechuuf illee dirqama namni waan itti socho'u qabaachuu qaba jedheeni tanan manni sun xumurame meeshaan itti galeera kana booda namni yoo itti gale malee rakkoo ta'a naan jennaanan hamma halagaan dhufee itti galu atiyyuu silaa mana kiraa keessa jiraatta waan ta'eef ammasitti keessa jiraadha gaafa nani dhufuu ka'e immoo anillee durseen isinitti himaa mana barbaaddatanii keessaa baatu rakkoo hin qabu ammasitti maaf nama biraati maallaqa kaffalta yookaan maaf mana kiraa nama biraa keessa teessaniin jedheeni tolee naan jedhee innilleen haadha manaasaa fudhatee mana sanatti galee anis turtii waggaa tokkootiif ji'a 4 booda gara biyya nan galee gaafan galu garuu wantan tasuma yaadee hin beekne yookaan wantan tasuma nan saamnetu na mudate innis maalidha galee akkas maatii koo bira ture waan ji'aaf torbee tokko mana ta'u ture tanan anis kallattuma sanaan akkuma galee mana koo keessaa ba'a jechuun waan natti ulfaateef aniyyuu baay'een maatii koo bira ture ji'a tokkoof torbee tokko waan caalu ture tanan qas jedhee isatti akkuma jalqaba walii galletti gaafan itti dubbadhu haadhi mana isaa suni ani manni kan kooti eessumayyuu keessaa hin deemu naan jette jechaa jirti obboleettiin keenya kuni dhugaan isiniin jira baay'ee tokko barumsa isiniif ta'a sababbi isaas baay'een keenya kallattii kana kanaan illee iddoo itti shawwadamnu jirra sababa ta'eef jechuudha maaliif obboloota koo wanti kamiyyuu jechuudha gaafa hojjechuuf kaatan gaafa maallaqa keessanitti gadi naquu kaatanii boru karaa kamiin gufuu natti dhufa kallattii kamii wanti kun gufuu na mudachuu danda'a jedhaati itti yaada sababiin isaas har'a micayyoon kuni maallaqa waggaa 8 mulu isa hojjette irratti fixxee manni akkasitti bareechitee ijaartee xumurtee galeen aara itti galfadha kana booda mana koo keessa taa'een hamma dandeetti koo daldaalee jiraadha jettee gaafa isheen galtu har'a manni kan koote waggaa jettuun osoo sin ta'e maal isinitti dhaga'ama tarkaanfii akkamiitis fudhachuu dandeessan mee maal gootu osoo isin ta'e obboleettiin keenya kun gabaabumatti jechuudha jalqaba dogongortee akka kootti jechuudha dogoggorri isheen hojjettee dogoggorri guddaanii lafa maatii ishee irratti mana sana ijaaruudha maaliif jennaa wanti kamiyyuu har'a gaafachuudhaaf illee mucaa sana yookaan obboleessa ishee sana kassasuuf illee seeran illee yoo faana deemte irraa fudhachuu kan dandeessu
yoo maallaqa isheetiin bitte yookaan lafti suni maallaqa isheetiin kan bitame maqaa isheetiin jechuudha yoo maqaa isheetiin kan bitame lafa sana maqaa isheetiin kan bitte osoo ta'ee raatee kallattii kamiinittuu waraqaa sana qabattee yaa dheeratullee yeroo turtii dheeraa firdi beetitti ishee haa deddeebisu malee booda nama murtaafa yookaan kanuma ishee ta'a jechuudha. Kanaaf mucayyoon keenya kuni akka isheen shawwadamte kanatti baay'een keessan shawwadaminaadha. Mucayyoon dhumarra maal taate maaliif manni kan kooti jettee obboleessa isheedha keessaa hin ba'u akkuma jettee diddeetti damtee kissii itti bantee abbaan manaa ishee sana kassastee kassasnaan seerri akka si yaaddanitti yookaan immoo kallattii si yaaddanirra isiniif hin goru wanti isin hubachuu qabdan jechuudha. Maaliif lafti suni kan maatiiti. Kanaaf isheen fi obboleessa ishee suni lafa maatii ishee sanaa way kan ishee bichaa dhuunfatte ta'uu hin danda'u way kan isaa bichaa dhuunfatte ta'uu hin danda'u kan maatii sababa tureef jechuudha. Akka isheen amma jechaa jirtutti qixxee hireef jechuudha. Agartanii mana sana isheedhaaf saaloonii qofa dhiisanii mana kifilii lama wajjiniin yookaas immoo kutaa ciisichaan biraa wajjiniin gad isaaf murteessan yookaan haadha manaasaa sanaan murteessanii jechuudha. Walakkaatti qoodanii mucayyoodhaafis isheedhaafis qixxee adda hiree jechuudha. Seerri agartanii har'a mucayyoon suni sammuu ishee deebi'ee dhuguma nama taatee amma maaliif namummaa normaalitti hin deebiti maaliif dhugaan isin jedha waggaa 8 waggaa 9 mitiiti ji'a 8 dalaguu jechuun nama gola namaa keessa dalagee maallaqa sana fide qofatu beeka jechuudha. Kanaaf amma obboleessa isheetiin walitti bu'uu yookaan obboleessa ishee gaafachuudhaaf obboleessi ishee oma ishee hin goone maaliif daba kana keessa yookaan nagarii mureetii miti inni jechuudha kan hojjetee didee yookaas immoo mana kana keessaa hin ba'u manni kun kiyya jettee kan deemtee kassastee seeran irraa hiratti eenyudha haadha manaasaa sana siniif galee. Kanaaf iyyuu jalqaba gaafa maallaqa keenya lafatti gadi naquu malee boru eessatti gufuu nutti fidaa akkasumas immoo bakka kamitti wanti kun boru rakkoo kan natti fiduu danda'u jettanii yaaduu qabdan. Barumsa irraa fudhadhaa warri akkas gootan maallaqa obbolaa keessan irratti ergitanii haa ta'u malee mootichuun lafa birriin keessa yookaan maallaqa keessan hin bittanii riisiitii ittiin qabaanne tokko kan maatii yoo ta'e maallaqa kana hunda irratti gadi naqina maallaqa kana hunda ittiin baasina maaliif jennaan kun boru akkamatti shawwadamuutti jirta sababa ta'eef jechuudha. Har'a mucayyoon kuni dhugaan isin hin jira baay'ee tokko mana sanallee dhiistee namummaa ishee watti deebuudhaa fi iddoo tsabalaati kan isheen taa'aa jirtu jechuudha. Maaliif namni dhuguma namni kamiyyuu hin beeka bakka ishee sana buutanii yoo laaltan namni gola namaa keessa shinti beetii namaa dhiqxanii yeroo dheeraa rakkattan waan kana ni hubattan akkamitti akka fiddan yookaas immoo gaafa maallaqa sana dhabdan yookaan dadhabbii keessa yeroo dheeraa sana gaafa bishaan sin jalaa seenu dhukkubbiin akkamii akka sammuu keessanitti isinitti dhaga'amu kuni nama kamiifuu ifa jechuudha. Nama iddoo sana ga'ee arge yookaan akka hojjetee dalagee maallaqa sana akkasitti namni fidee mucayyoo kana yookaas immoo iyyuu dogoggora mucayyoo kanaa hin hubata akkasumas immoo cinqii ishee yookaan kan isheen amma itti galtee maaliif way gara obboleessaa way gara ofii dubbachuun yookaas immoo maaliif kun seera waan ta'eef seerri eegee gidduu galeeti lafti sun kan isheetii miti kan warraati seerri mootuyyuu addaan qoodaaf malee kan bichaa kee bichaadhaati dhiisii way demmoo ati keessaa uumaan qabdu jedhee keessaa baasuu hin danda'u ukkulii adda hiraaf jechuudha. Kanaafuu baay'een keenya akkasitti shawwadamne deemineetu mootu kan akkanatti booda ofitti deemine ofuma bashitanyaa taanu baay'ee keenya jira jechuudha. Dogoggora akkasiin hojjetina. Maaliif jennaan waan kamiyyuu jechuudha wanta kan dhugaan isin jedha ani maallaquma namni maatii ofiit irratti ergu kana iyyuu jechuudha. Maallaqni bara kana keessa haadhoo walajjeechisiisaa jira. Haadha fi dhala isheellee akkasumas immoo haadha fi ilmooyyuu wal amansiisaa hin jiru. Maallaqa kanamti ilma namaa walajjeechisiisaa jiru jechuudha. Keessattuu bara kana keessa bara akkanatti ilmi namaa waan fidee harkaa gara afaanitti nyaatu dhabe kana maallaqni namoota hedduudha walitti nama buusa. Kanaaf dogoggora akkasii hin hojjetina baay'een keessan jechuudha. Maallaqa keessanis buukii keessan yoo ta'e akkasumas immoo akkaawuntii keessan irratti yoo ta'e qofa maallaqa galchuu kan dandeechan bizaatiidha jechuudha. Maaliif obbolaa keessan irrattis yoo galchitan yeroo tokko keessa yeroo tokko hin bada. Maatii birattis sanuma maallaqi boru deebi'ee inumas hin boocisa inumas hin gaddisiisa akka kanatti deebitanii ofitti